Jaalatamoo daawwattoota FiB nagaan keenya kabajaa iddoo jirtanitti isin qaqqabuu isiniin jenna. Kuni FiB irraa qophii addaa isin biraan ga'aa jirrudha. Bakki itti amma argamnu kuni magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Booleeti. Iddoo hidhamtooti siyaasaa Oromoo halkan edagaa akkuma beekamu mana hidhaa Qaallitti irraa gadhiifamaniiti kan isaan jirani. Namoota kana dubbisuudhaaf yookaan immoo isaaniin arganne sagalee isaanii isin biraan ga'uudhaaf asitti argamneeti kan jirru. Haa ta'u iyyuu malee egaa namooti warri kaan gara mana isaaniitti galaniiru. Iddoo nama jirru kun iddoo qabsaan ogeessi siyaasaa miseensi KFO'dha Jawaar Mohammad iddoo inni itti buufatee jirudha. Iddoo itti amma argamnu kuni isa dubbisuudhaaf yaaliin nuti goone hin milkoofne. Kunis immoo egaa inni mana hidhaa keessa waan tureef fedha salkan mana hidhaarraa waan ba'aniif yeroo ammaa kanatti boqochaa akka jiru namooti isatti dhiyoo jiran nuuf himanii jennaan. Namoota gammachuusaa yookaan gammachuu uummata Oromoo qooddachuudhaaf bakka kanatti argamani namoota muraasa qeerroowwan qarreewwan namoota adda addaa dubbisnee yaada isaanii gammachuu isaanii isin biraan ga'uudhaaf asitti argamneeti kan jirru. Yaada isaanii isin biraan geenya hanga xumuraatti nufaan akka turtan gamanumaan isin afeera. Mubaarak Bashir ogummaa teeknikaatiin na waliin jiraan moodel Tasfaayeeti turtii gaarii isiniin jenna. Tole maqaan kiyya Obsee Ahmed Naanjaanii kan hin jiraadha. Asuma magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaati. Guyyaa har'aa jechuun ana qofaaf osoo hin ta'in uummata Oromoo addunyaa kanarra jiran hundaafuu guyyaa gammachuu addaati. Guyyaa diina keenyaaf gaddaati. Sababni isaatis leencichi bulloon mana hidhaatirraa nuuf hiikame jechuun hidhaan uummata Oromoodha. Xiinsammuudhaanis hidhamee jira. Qaamaan qofa mana hidhaa keessatti hin turre. Har'a garuu gaafa inni mana hidhaarraatii bahu akka malee gammachuu kan hin jaamneetu na dhaga'ame. Sababii isaatiif waggaa takkaaf walakkaa oliif itti gaddaa turre. Waggaa 150 ol uummanni Oromoodhaa gabrummaa akka hin jaamne keessa ture. San dabalatee garuu goota keenya Haacaaluu Hundeessaadha nurraa ajjeesanii itti dabalanii goota Jawaar Mohammadii fi akkasuma immoo qabsaa'ota isaan fakkaatanillee walitti qabanii gara mana hidhaa geessan. Hidhanii immoo cunqursaan kun hundi isaan qofarra osoo hin ta'in Oromoota kutaa biraa jiran hunda irratti kan geggeeffame. Haa ta'u hidhaan qorsuma dhiiraati akkuma Oromoon jettu san hunda darbiranii obsanii har'a gahanii jiran jechuudha. Congratulations baga gammaddan isaanii jechuu barbaada. Akkasuma Oromoo hundaanuu baga gammaddanii jechuu ni barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf keessa kiyya akkamitti akka ibsadhu hin beeku. Maaliif gammadeetiin jira? Hayyee galatoomii maqaan koo Biraan waliin jedhama. Asuma magaalaa Finfinnee jiraadha. Har'a gammachuu addaan qofa otoo hin taane uummata Oromoo uummata saba bal'aatti gammachuun guddaan dhagahameera. Tokkoffaan ergaa baga gammaddanii kan hin dabarsuuf barbaade obbo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa akkasuma fi jaalleewwanii fi yeroo sana isaan waliin turaniin ergaa baga gammaddanii dabarsuuf hin barbaada. Kanatti aansee wanta inni jechuu barbaadu nuti uummanni Oromoo kun jaarraa tokkoof walakkaadhaa ol haala cimaa fi haala suukanneessaa keessa kan turre yoo ta'u har'a garuu utuu jechoonni baay'een humni baay'een nurra jiru garaffiin baay'een nurra jiru nuti har'a sadarkaa kanarra geenye gammachuun guddaan waan nutti dhagahameef isaaniinis baga gammaddanii baga Waaqayyo isin baasee isin waliin jirraa uummanni Oromoo hundi gammadeeraa gammachuun keessa gammachuu keenya baga Waaqayyo isin baasin jedhaa ulfaadha galatooma. Akka hedduu gammanne akka uummata Oromootti hayyuutaan Oromoo tokko mana hidhaa keessa bahu hedduu gammanne akka uummata Oromootti tanaan fuulduraatis akkasumatti irratti tokkummaan irratti deemuun uummata Oromoo guutuu qabdi jechuudha. Hedduu gammachuu guddoo nu dhagahame hedduu hidhamtoonni siyaasaa guutuun bahuun hedduu gammachuu guddoo nu dhagahame jennu akka uummata Oromootti. Wallaahi gammachuu har'aan tanaa gammachuu daangaa hin qabne nan dhagahame gammachuu guddaa akka hidhamtoonni biraa kaafillee ka siyaasaa akka nu baan jenna nuti. Kabeefillee gammachuu daangaa hin qabne kun akka agartan kana xasii wal geenye uummata keenya bira dhaabbannee eeguu jirraa. Baga gammadnee baga gammadanii isiniin jaa. Habraa waan hin joon qabu. Maqaan kiyya Sultaan Jaama gammachuu har'aan tanaa tana wooman jeetti ibsuu hin beekon. Haalaan hin gammadee gammachuu rifaatuun boodan jira rabbi nu haa godhu hin jaal. Amma gammadnee rifachuu tana rabbi nurraa haa qabu. Ani duraan dursee maatii isaatii fi Oromoon hundi baga gammadan jira. Ummaan isaallee firri isaallee baga nagaan ijaan isaan arge jira. Wayyaanni ani kennu amma waan kana jedhee dubbatu hin danda'u. Gammachuulleedha naasullee na keessa jira.
Innaa gammachuun tuni gammachuu dhugaa nu haa taatu jedha. Maaltu sinaasisame? Amanuu dadhabee osoo jiru lubbuudhaan osoo jiru isa ijaan arga jedhee amanuu dadhabe. Namni kun dhuunfaa isaatiif yookaan jireenya isaatiif osoo hin ta'in saba maraaf utubaa ta'eeti beekte. Isa kana ta'eef gammachuu dhugaa rabbi fiixanu haa baasuu jedha. Tati maqaan kiyyaa Misraa Mahammad Umar Jaamaa kaniin jiru gammachuu guddaa guyyaa irraan taraa kanatti hin dhagaamne gammachuu guyyaa irraa hedduu ibsachuu hin danda'u Hacaaluu du'aan dhabne Jawaar keenya mana hidhaa keessatti hidhamee hedduu dhabee gaddaatii jira takkaa gammadeen beeku guyyaa irraa kana keessa garuu gadda guddaa akka jiru arra dhaladhetti natti dhagaamee jira gaafa inni hidhamullee hidhane meeysoon jira asin jiru arra garuu as arkee ija kiyyaan arkuun guyyaa hedduu guddaa gammachuu dhumaan qabne akka lubbuu kiyya guyyaa irra dhalatetti gammadee fikkaaniif kaa wallaalee hin jira alhamdulillaahi qeerroo fi qarreen keenya haanuuf jiraatanii haanuuf dagaaganii nageenya keenya itti fufnaa akkanuma jaalalaa fi gammachuu keenya wal qabannee waliin deemuu qabna. Guyyaa irraan tanaa kana waan hin jeebsuun qabu Oromoo mara baga gammaddan arrallee borullee ni jiraanna injifannoon koo uummata Oromooti arras borus Finfinnee irra du'aa jirra borus ni duuna arras ni duuna Finfinneedhaaf arras borus Jawaar keenya baga rabbii hidhaa kanarraa baga nu baasee halkanii guyyaa yoon taa'u takkaa kophaa kiyya du'aayii godhadheen beeku Jawaar kiyyaaf hin godhadha anaaf rabbii kiyyaaf jecha baga naabee baga gammaddan warreen wajjin du'aayii godhaa turellee baga gammaddan asirra yoo nagartan nagalateeffadhaadha qabsoon kan jabanna uummata Oromooti. An maqaan kiyya Miftaa Joorjiitiin jedhama Galamsorraayi anarraan tana gammachuu guddaatti nu dhagahama arraan tana jawween keenya nu ba'uu keenyaaf hedduu Oromoon hundi akka waan hundi Oromoon hundi dhaadhabeeti Jawaar jechuun uummata Oromoo biratti waan guddaadha uummata Oromoo qofaa miti arraan tana addunyaa guutuufillee Jawaar jechuun nama hayyuu fi seenaanillee jechuu nama barateedha jechuu Jawaar jechuun nuti uummanni Oromoodha akka ija teenyatti ilaalle jechuu nuti uummanni keenya jechuu tokkummaa duraaniitiin cimsatee akka hayyuu isaa hunda jechuu Jawaaris hunda Shamshuddin hunda hayyoota Oromoo hunda akka eeggatuun jaa jechuu tokkummaa isa duriitiin akka hayyuu isaa eeggatu dhaamsan qabaa jechuu. Hayyee duraan dursa maqaan kiyya Ahmad Abdurrahmaan jedhama kan hin jiraadhu asuma magaalaa Finfinnee bulchiinsa kutaa Boolee bulbula kanaa gammachuu kiyya jechaan ittiin ibsadhu hin qabu gammachuun kun gaa kiyya qofaa miti dhalli Oromoo kadhugaan jaalala biyyaa jaalala obbolummaa qabu namni hin gammanne hin jiru jetti yaada haa ta'u garuu warri bahinsa hayyoota keenyaa kanaan gadda yoo jiraatanis gaddi kabiraa akka gubbaan dabalamuuf hin hawwaa injifannoon kan uummata Oromooti baga rabbi nagaan isaan baase Jawaar qofaa miti warra isaa waliin hidhamee ture badii tokko malee sababa isaanii nuti amma waan kanaaf sani kajuun jiru baga bilisa baanii duraanis bilisa qulqulluudha qulqulluun ol seenee qulqulluun gadi ba'ee kanaaf uummanni Oromoo gammachuu itti dhagahame miira keessa osoo hin galle daangaa gammachuu isaa eegee warra alla magammade ofirraa eegaa gaafa inni hidhamus gammadee gaafa inni ba'us gammaduutu jira kanaaf tasgabbiidhaan jechootaanis akkaataan itti gammachuu hin ibsan kadaangee onnee keenya keessa ta'uu qaba har'a ammoo warri kaleessa hidhamuu isaatiin gammadee ba'uu isaatiin gadde yoo jiraates gaddi isaanii itti hafuuf hin jedha kanaaf ani gammachuun itti dhagahame jechootaan itti dhaba. Maqaan kiyya Adnaa Muhammad Jaamaa gammachuu hamma nan ja'amneetu na dhagahame jechuun abbaan qabsoo kana abbaan jijjiiramaa abbaan haqaa hoggaa dhokate arra bakka dhokate san irraa baasanii dirratti as nu baasan namuma qabrii keessa ol nu baasanitti lakkaawa namuma gartee qabrii du'aa san keessa ol baasanitti nu lakkaawa hedduun gammachuu hanga nan jaamneen gammadee jechuudha warra hafees rabbi akka gadhiisuun kadhadha.
Bayaan Abbuun Hanjedhani Arsii Lixaa magaalaa Shaashimanneen irraan dhufe gammachuun guyyaa har'aa Jawaar Mohaammad mana hidhaa shira ilmaan Habashaatiin hidhamee yeroo dheeraadhaaf mana hidhaatti hayyoota Oromoo waliin dararamaa ture har'a baheera. Kanaaf uummanni Oromoo gammachuun isaa ka daangaa darbe ta'uu hin qabu. Kan mirga isaanii tusiisuu yoo ta'e ofirraa dhoowwuudha. Mirga nama biraa tuquu osoo hin taane qofiitiin ka jiraatudha. Kanaaf akka dhaamsaatti ani mootummaafis wanti hin qabu. Isa qofaa miti namoonni baay'eetu jira kan hidhaman kan isaan wajjin turan Hamzaa Booranaa Baqalaa Garbaa namoota baay'eetu jira kan qabsaa Oromoo ta'ee kan maqaa isaa nuti hin beekne namoota baay'eetu jira namoonni baay'een kan Oromoon baay'een maqaa isaaniitiin beekuu hin dandeenye nama baay'eetu jira mana hidhaa keessa namoota sanillee akka Rabbiin baasu Rabbiin galanni haa ga'u kan isaa gammannee nama baay'ee kanurraa mana hidhaa keessatti hafetu jira namoota sanillee akka Rabbiin nuuf baasu Rabbiin kadhachaa kanaaf gammachuu guddaa amma nan jedhamnetti natti dhagame hardhaaf garuu magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa jiraachuuf gammachuu amma nan jedhamne natti dhagame har'a waan dubbadhuyyuu na jala babbadu jira galatooma ummata Oromoo mara baga gammadan anis baale irraa dhufe beektaa baale magaalaa Roobirraa Jawaar Mohaammad beeki ummata Oromoo bichaaf miti Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatiif Jawaar Mohaammad akka Oromoo tokkotti osoo hin taane akka ummata Itoophiyaatti akka nama gaanfa Afrikaaf dhimma muutitti nu ummata Oromoo nu gammachiisaa jechuudha Jawaar furmaata biyyattii kanaati ammallee kana booda illee waan nu barbaannoo jiraatu yoo miyyuu namni Oromoon kamiyyuu hayyuu ofii dhaga'uu qaba malee tarii wantoota argan akka burjaajoon jechuu barbaada gammachuu guddaatti nutti dhagahame baay'ee gammannee ulfaadha galatoomaa FiB gammachuun hedduu takka hedduu baay'ee natti tolee jira duraan dursee Rabbiin galatoomfanna har'a jooyin heera nu bakka kanatti argamuudhaaf hedduu ijaan illee isa argu baannu naannoo isaa dhufnee
asitti argamuudhaaf hedduu gammachuun nutti dhaga'ama. Akkasuma namoonni as jiran ammaaf yeroodhaaf arguu hin dandeessanii hara galfachuu barbaada waan ta'eef amma hin dandeessa waan nuun jaaniif akkasuma namni keenya qarreef qeeroon as jiran illee nageenyaan karaa seera nageenyaatti eeggatanii akka seera kabajanii yoo deemaa jiran illee deemanii amma nuti akkas nuun jaanii bakka as gaddisnee hin deemnee yaadne saniifuu hedduu gammachuu akka irraa argee hin beeku edallee dhufuu hin dandeenye rafee hin bullee ammas argamu kiyyaaf hedduu gammachuu akka irraa gammadee hin beeku jee murteessuu hin danda'a. Shobaloni, Olin Keway, Akajor Kalomi, Yashole Karalam Ganada, Yobragan de Ganada, 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 Yashole Karalam Ganada, Yobragan de Ganada. Belu balebuna, kami olidani, belu ligabana, kami olidani, belu wararbuna, kami olidani, yatim natidami, mani sitanama, radi olidani, yashole, 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 Malo waleto, dari lori negu, kimba barajida, ambara nambeku, walu dabdajida, bona bona kero ragadayona, bona bona kidega madayona, ijole noro malu dajalde da gopate da me vandi jagat, Bona ya bona lite malwali gona. Bona ya bona lite malwali gona. Bona bona lite malwali gona. Bona ya bona lite malwali gona. Dole no robo lute jalde de gopate da me van jagari da me van jagatu ya damme dia ya damme dia. Sirajin jedhama baay'ee gammachuu cimaan nutti dhaga'amee jira Jawaar Hiikamuu isaarratti baay'ee gammannee jira hundi isaaniillee nu hiikamanii gammannee jira ammallee gara fuulduraatti illee hiikamuu isaanii itti fufa jennee yaadna warri hafanillee kanaafuu baay'ee gammachuu cimaan nutti dhaga'amee jira gargaarallee akkanuma gammannee hanga amma mana isaa jirra isallee argachuu hin dandeenye ergaa inni nu dabarsallee fudhannee amma gara mana keenyaatti galuuf jirra isa kanaafuu ammallee gara fuulduraatti illee eegumsi cimaan akka isaafii ta'u barbaanna gara fuulduraatti illee jechuudha ammallee qeerroon illee isa duukaa akka jirullee ifadha kun beekamaadha ammallee nama baay'eetu as jira isin jaallannaa isin kabajna waliin itti fufna jenna. Marii biyyoolessaa eega jedhamee isaan bahanii tokkoof tokko uummanni Oromoo wanni godhuu barbaachisoo jiraate uummata ofii isa dhageeffachuudha. Hayyichi isaa waa inni jedhee gadi bahee dhaamsa inni dabarsu dhaamsa kana dhageeffachuudha malee kana booda obsaan eeggatee waan godhamuu barbaachisu godhuudha malee uummanni tasgabbaa'ee miira gammachuu kana keessaa bahee tasgabbaa'ee qabsoo fuuldura akkamitti tarkaanfachiifna biyyattii kana akkamitti kufaatirraa hambifna jedhee yaaduu qaba malee kana booda amma miira jeequmsaa miira biraatii miti kan nuti hordofuu qabnu jechuudha. Uummanni keenya tarsiimoo isaa tokkummaadhaan akkuma gaafa duritti hooggantoota isaa cinaa dhaabbatee waliin hanga mirga isaa guutatu waliin ittiin soso'uun uummata Oromootti dirqama qabdiin jira. Hayyee galatoomii namoonni baay'een gammachuu keessa wantoonni tokko jiru. Diinnis illee kanuma irra dhaabatee tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu danda'a. Kana immoo nuti kanaaf uummanni Oromoo bakka jirutti of eeggannoo guddaadhaan gammachuu isatti dhaga'ame gammachuu uummata bal'aatti
dhagaame kana hirmaachuun of eeggannoo guddaa gochuun isarraa barbaachisaa jechuudha barbaadanii ulfaadha galatoomaa. Isaan haajaan nuti kanarra geenyee jirra. Obbo Jawaar Mohaammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa akkasumas Shamshaddiinii fi eegdota isaatillee hundi isaanii baga gammaddan congratulation jechuu barbaada. Uummata Oromoo hundi keessanuu baga gammaddanii bulloon girmaamu tola ammaaf mana hidhaa oola baga gammaddan. Uummata Oromootiif tokkummaadhaan tokko ta'aatii wal beekatii wal eegatii hojii jiraadhaa jira. Isaan hundi akka nu baan jaa dura immoo abaadir tokko hundi kan nu biraa hidhame tokko jira. Isa san hundi amma akka nu baasan jaa. Ijoollee teenya taas keessa nu haboo sababa isaanii ijoolleen hedduutti hidhamee sun hundi qeerroon teenya hidhaa akka nu baatu jaa. Waa jirullee rabbi nuuf haa baasu. Rabbi nuuf haa baasu biyya keenyallee biyya nagaa nuuf haa godhu. Guyyaa arraan tanaa kana guyyaa gammachuu addunyaan hundi itti gammaddee waan hin jeebsu hin qabu keessa kiyyatti jechuudha. Halkan edaa rafaan bullee bikkaaniif kaa'u dhabeetiin ammaan tana dhufee alhamdulillah rabbil alamin rabbii kiyya bikkaaniif kaa'uuf hin qabu wallaahi wabillaahi arraan tana. Baga gammanne wallaahi uummata Oromoo baga gammanne arraas warsi injifannoon ka uummata Oromooti. Isaan kanaafis sagalee taanee jechuun uummata keenya hunda hidhaadhaa akka baafannu jechuun uummanni Oromoodhaa hundi tokko ta'ee kanaafillee kan mana hidhatti sagaleen isaanii dhaga'amintu jira. Isaan kanneen illee akka ba'an hin jaa. Ilmaan Oromoo kan mana hidhaa isitti hafan kan namni beekuu fi kan rabbiin beeku kan namni hin beeknes miskiina diriirraa qabamee hidhamee fi warra ammoo beekamtii qabu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hundi isaanii akka nuuf ba'an hawwii guddaan qaba. Uummanni Oromoo warra hafes qabsaa'ee baafatee kabaa'e kanas nageenya isaa akka eeggatuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Kanuma inni kiyya galatooma. Qaama biraa keessaas ta'e bahee seera dhiyaatee murtii isaa itti kennamuu qaba jedha galatooma. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophiin egaa as mana qabsaa'aa Oromoo kan ta'e miseensa Koongireesii Federaalistii Oromoo mana Obbo Jawaar Mohaammaditti isiniin biraan ga'aa turre kan hangammaatti isin daawwachiifnedha. Egaa akkuma jalqaba irratti isinii fi kaasuudhaaf yaallee daawwattoota biraanii yaada isaa ga'uudhaaf yookaas nageenya isaanii isin biraan ga'uudhaaf yaaliin taasifne amma mana isaatiitti deemnee jechuudha. Boqonnaa barbaadaa waan jiruuf isa dubbisnee isin biraan ga'u akka dandeenya asumaan isiniif ibsuu barbaanna. Egaa namooti adda addaa garuu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa fuula miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoodhaan akkasumas immoo sagaleedhaan barreessuudhaan namooti adda addaa Oromoon biyya alaa fi biyya keessa jiru gammachuu isaanii ibsachaadha kan isaan jirani. Haa ta'u iyyuu malee egaa gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf immoo godinaalee aanota akkasumas immoo manneetii sirreessaa biyya kana keessa jiran manneetii adda addaa keessatti Oromoonni baay'een kumaatamaan kan lakkaa'aman hidhaa keessatti dararamaa waan jiraniif namoota kanallee yoo gannuuf dhiisanii gammachuun keenya guutuu ta'uu danda'a jechuudhaan namooti nuyi dubbisne yaada isaanii nuuf kaasaniiti kan isaan jiran. Egaan halkan edaadhaa qabsaa'otii Oromoo mana hidhaa Qaallettii keessa jiran mana isaaniitti akka isaan deebi'an mootummaan dhiifama gochuufiidhaan kan inni geggeessee jiru. Namooti nuyi dubbisuudhaaf yaadne baay'een isaanii jechuudha iddoowwan adda addaatti gara maatii isaaniitti deddeebi'anii waan jiraniif isaanii hingaa argachuu hin dandeenye yeroo kan biraatti waamanii ibsa kennuu akka danda'an nuuf ibsaniiti kan isaan jiran jechuudha namooti kun. Egaan dhimma qabsaa'otii Oromoo mana sirreessaatii gadhiifamuu kana ilaalchisee barreessaan gamtaa mootummoota addunyaadha Antooniyoo Guuteres murtoo mootummaan Itoophiyaa murteesse kana gammachuu guutuuttan fudhadhaa nan simadha jechuudhaan yaada isaanii kennaniiti kan isaan jiran. Egaan nus akka FiB'tti uummata Oromoo maraan baga gammaddan jecha qabsaa'ota mana sirreessaatii gadi ba'aniifis immoo milkii gaarii hawwina. Nu walii waan turtaniif baay'ifnee guddifnee isin galateeffannaa gara fuulduraatti yaada namoota kanaa dubbisnee kan isin biraan geenyu ta'u asumaan waadaa isinii galla. Mubaarak Bashir ogummaa teeknikaatiin na waliin ture ani immoo Daani'el Tasfaayeeti. Qophiileen FiB afaan itti dhufaniiru daawwadhaa. Yeroo gaarii.